Halloo akkam daawwattoota xiyyaafannaa nagaa baga jiraatanii har'a gargaarsa wallootii fi injifannoo fi lola deemaa jiru gabaasa isinii dhiyeessinee dhufnee akkuma seentanitti akkuma gurra isin bu'etti uummataadhaaf raabsa kabajamtuu aktiivistii beekamtuu Misraaq Tasfaayee fi kabajamaa aktiivistii Aadam Baatee isinii qabadheetiin dhufee jira. Akkuma seentanitti sheer godhaa addunyaa waliin gahaa. Daqiiqaa takkan turru daqiiqaa takka osoo hin turreetti laayivii eegallaa wanta haasawaa eegallaa daqiiqaaleen kana sirba waan har'a nu gammachiisaniidhaaf sirba Oromoo Walloo kana dhaggeeffanneeti karaa sagantaa keenyaatti deemna. Wallo kana wallo kafa. Wallo nu bonse baga gammadana bo. Okay, baay'ee galatoomaa warri sheer gootaniis warri sheer diddanis tantaa keessanii rakkoon qabu. Har'a aktiivistii lama fidadheetiin dhufee Aadam Baatee Walloorraa Misraaq Tasfaayeen namuu beekan aktiivistii yeroo dheeraa sagalee uummata Oromoo turte. Akkasiin isin ijaa har'agaa isin Misraaq waan jarjartu jechaaf waan gargaarsa Walloo gama keessaniin akkamii akka biyya teessanitti mee maal jirtanii san boodaan gama Aadam Baateetti dabarreetti gabaasa Walloo har'a guyyaa injifannoo Oromoo dhaggeeffannaa duraan dursoo hanqasaa yoo qabaatte Misraaq Tasfaayee meegaa naannoo keessanitti akka Ayirlaanditti yookaan akka UK'tti maal godhaa jirtan sochii keessan maal yaaddanoo yaadni ammoo maal yaaddan? Akkam jirtu Oromoo hundumti keessan fayyaa keessanii yaa'uga haalli yeroo hundumaa feesbuukiin irratti cufameetu malee sagalee ta'uu dhabnee mini amma feesbuukiin keenya banamutti dhiifama karuma dandeenye sagalee keenya laannaa. Akka dhuunfaatti naannoo tokko Walloo duwwaa jedhanii wanti gargaaramu nu baanii wanta tokko quba qabu hin qabu boboon garuu akka bobootti haala bareedaarra jirra gargaaraa jirra mudhii keenya hidhannee kaleessas har'as boris itti fufaa jira jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee waan jechuu barbaade har'a wanta haqa deemaa jiru kuni naannoo tokko yookiin immoo iddoo tokko duwwaa mini Walloo duwwaa mini wanti kun wanti ilaallatu Oromoo guutuuti
lolli harri Amaarri nurratti bantee jirtu Abiyyi nurratti banee jiru imma Oromoo hindumaati. Wallaggaaf Gujii waggaa 3 guutuu cabsuu gatii dadhabaniifi amma immoo Walloo cabsinaadha. Argite Walloo cabsinaadha. Waggaa 3 4 guutuu qeerroon Oromoo hidhachuu qaba. Hidhadhaa ijaaramaa jechaa baanee jirraa jechuudha. This is the time amma Oromoon amma Walloo gargaaraa jedhamee sataamee eegamu kana mini. Oromoon lafa jiruuti qeerroon lafa jiruuti diina isaa mootummaa Itoophiyaadha. Diinni isaa naftanyaadha ka'ee loluu qaba. An akka kootti akkan ilaalutti jechuudha. Namni hundumtuu dubartiin dhiirri eenyu kan danda'e waan danda'e hidhachuu waan danda'e inni bakkee kana keessa jiru hidhachiisuu amma yeroo ammaatiitu ta'eeti yeroon amma nu hidhachiisaa jedhee qeerroon Oromoo boo'u mini. Qeerroon Oromoo yeroo har'a hidhatee hidhannoo guutuutiin falmachuun irra turedha yeroon ammaa jechuudha. Argite gatii kanaaf waan ammatti kaanee jiru kan waan amma sanyiin dagungaa ummata Eertiraa wajjin Walloo wajjin ummata Eertiraa fi Amaaraa wajjin hidhatanii ummata keenya Walloo irratti kan isaan gochaa jiranii gola Oromiyaa hindumaati kan inni seenuuf deemaa jiru jechuudha. Kun lola Itoophiyaan Oromoo irratti bantedha. Kun akka kanaan dura Harargee gargaaraa, Walloo gargaaraa, Wallagga gargaaraa, Gujii gargaaraa, Giddu Galeessa gargaaraa mini. Namni hundumtuu lafa jirutti ol ka'ee ofirraa falmachuudha. Yeroon kun yeroo amma yookiin umtee badu yookiin immoo kaatee waan jirtu falmattee Oromiyaa fi Oromoo bilisa baasuudha jechuudha. Yeroon ammaa kun bara baraan boo'icha kanarraa dhaabbachuu nurra jira. Dhugaama dubbachuudhaaf har'a waan gudii tokko jira. Uummanni naannoo tokko mootummaa harree mootummaa biyya Itoophiyaati jedhu hanga kana ofirraa soqolatanii uummanni nagaan jechuudha. Ofirraa soqolatanii wanta nama boonsu baay'eedha jechuudha. Kanaaf nutillee isaanirraa barachuun nurra jira. Garuu haa ta'u malee waggaa lamaan darbe naannoo kana kaa horii fidaa naannoo kana kaa horii fidaa wanta akkasii dhaabbachuutu irra jira. An akka kootti Oromoon lafa jiru waan qabuutiin karaa cabsuu waan mootummaa Opiidiyoo jedhamu kana gola of keessaa baasuu ari'uu yoo danda'e gumuu Oromoon lafa jiru falmachuu lafa jiru iyyuu nu warri dubartootaallee yoo waan qabnu laannu hin qabnu yoo ta'e biyya keenya gallee falmachuu hin dandeenyu yoo ta'e lafa jiru dhaabbannee iyyuudha jechuudha. Inni danda'u miidiyaatti gadi ba'e inni danda'u afaan dandeenye Tiwiitaritti gadi ba'e iyyachuu jechuudha. Har'a mootummaa Itoophiyaa Oromoo ajjeese akka Amaarri du'etti kan inni dubbatamaa jiru jechuudha. Har'a mootummaa waraana gara biraa fidanii yuunifoormiitti uwwisanii uummata keenya fixaa jiru jechuudha. Waggaa 2 guutuu Wallaggadha. Intumti keenya ija keenyaan argineerra. Gujiin akka kanatti tuudaguugamu, Ilibaaboor akka kanatti tuudaguugamu, amma immoo Giddu Galeessaa fi Walloodha jechuudha. Boori akkuma kana darba. Ija keenyaan ituu ilaallu mootummaan TPLF, mootummaa EPRDF ummata Harargee Misraaq itti fufi beetiin as deebi'a sagaleen kiyya wanta hin jiru itti fufi. Ana akka kootti Oromoo yeroon kun yookiin badu yookiin jiraachuudha. Yeroon ammaa kun maaliif yoo jenne nu guyyaa lamaan kana taa'aan jiru boo'icha waan uummanni keenya keessa deeman waan haadholiin keenya keessa deeman haa ta'uyyuu malee amma mootummaan waraanni Eertiraadha biyya Oromiyaa keessatti faca'ee jiru har'a kun jechuudha. Waan har'a ta'e mini yeroo dheeraadhaaf irratti kororfatanii pilaanii irratti baafataniitu. Yeroo amman isaan irratti kaa'anii jiran jechuudha. Yeroon kun immoo nuti akka Oromootti opportunity guddaa qabna. Kan opportunity qabnu maalidha? Mootummaan Itoophiyaa raasamee caccabee burkutaa'ee jira. Nuti immoo amma yeroo ammaa kana teenyee boo'uu mini. Yeroon kun jechuudha. Mootummaa kana raasnee akka mana citaa raasnee yoo dandeenya gumne yoo dandeenya jigsuudha jechuudha. Jiguudhaaf immoo harka keenya jira. Jiguudhaaf teenyee boonya yoo ta'e warri garbummaa keessatti kana funuudha. Garuu raasnee Oromoon kutaa hundumaati lafa jiru kanarraati ka'uutu irra jira jechuudha. Boori kan humna qabu ammas
TPLF nu dhufa bor nu dhufa inni ranfatina kana Ertiraanis nu dhufti Sudan illee nu dhufti hamma isheetti jechuudha gatii kanaaf mootummaan karaa induma dhiigaa jiru karaa Sumaalee dhiigaa jira karaa Sudan dhiigaa jira karaa Matakkal dhiigaa jira Oromiyaa keessaa dhiigaa jira karaa Tigraay dhiigaa jira nutis kaane mootummaa kana jigsuun dirqama nurra jiran jedha Oromo kaifalmadu imbooyin inkaratin kaifalmadu ilma kee hidhachiisi ganda kee hidhachiisi hamma maatti turreera hamma maatti sinitti himneerra nageenye kaati falmadha kanuman jedha jajjabaadha uummata Walloo qobaa keessa mini lolli kuni har'a kan nama tokko mini kan naannoo tokko mini Oromoo hindumarrattidha kan ka'ee jiru jedha obboleessa koo dubbachuu dandeessa kanuman jedha amma hayyee ilmaan Oromoo akkam jirtan kanneen Peejii Muniir jalatti argamtan fayyaa keessan isinin jenna gaa baga nagaa taatanii erga nagaa wal gaafannee gaa waan deemaa jiru hundinuu dhagayaa jirtanii akka amma Facebook irratti haasoynu kanan miti lafarratti baay'ee kan nama gaddisiisudha ummanni lafarratti hin hafne ummanni dhumee jira saniif aanaan afur ta'a jedhamu ni danda'a magaalaa Kamisee dabalatee humni naftanyaa haga funyaanii hidhate ummata keenya miskiina kilaashii qofa harkaa qabu meeshaalee gurguddaa sinaayiperaa fi bireeniin kan lolaa oole nami jinaazaan gaalafatti reefki akka agadaatti kan ciciisee jiru saniif waan akkanaa takkaa biyya mootummaa tokko jiru keessatti biyya seerri jiru keessatti ummanni qote bulaan akka sanitti maqaa Onek Shanee jedhuun ummata keenya Walloo duguggaa sanyii kan Minilik osoo itti hin milkaa'in hafe yeroo ammaa kana mootummaan Itoophiyaadhaa ummata keenya ummata Walloo fixaa jira argaa jirtanii ummata kana bira dhaabbadhaa isinin jenna waan dandeessaniin sagalee fi akkasumallee dinagdeedhaan jechu haga ammaatti warri madaa'ee gara hospitaala deemaa ture hospitaala xiqqoo keessatti madoon haga ammaatti kan ta'aa ture yeroo ammaa kanallee magaalaa Dasee keessatti garisitti kan deemsatan Oromoo waan tahan qofaaf waan afaan Oromoo dubbatan qofaaf hospitaala akka hin seenne paartiin Abin jedhamu ummata keenya hospitaalli akka hin ayyamamneef dhoorkaa jira hospitaala keessaa baasanii jiranii haalli jiru ulfaataadha ummanni takkaa isa akkana argee hin beeku gaa waan dandeessaniin qaamni dhimmi kun ilaallatus yoo jiraate furmaata akka itti fidu jechuu barbaanna karaa biraatiin mootummaan Eertiraallee akka keessatti hirmaate yeroo har'a waraqaa kan tokko du'e waraana Eertiraarraa waraqaan eenyummaan isaa Eertiraa akka ta'e kan agarsiisedha saniif haalli deemaa jiru haala ulfaataadha kanumaan jedha Muniirga Okay, baay'ee galatoomi karaa adda addaatiin tumsi Oromoo itti fufee jira. Sagalee ni ciccita. Injifannoon itti fufaa jirti. Injifannoon har'a Liyyuu Haayiliin naannoon inni tuwate keessa eessa galeessa har'oo maal keessa jirti? Sagaleen dhaggeeffamaa jira. Ayyaama ni dhaga'ama sirriitti. Kaleessa Liyyuu Haayiliin ganama kana bariisaa Kamisee qabattee marree qabattee olola tokko as gubbaarraa deemu jira. Mee amma maaltu si ga'e eessa jirti Liyyuu Haayiliin Oromoo qeerroon akkamitti jirti amma? Sirriidha humni addaa Amaaraati Liyyuu Haayilii Amaaraatii fi minishaa Amaaraa akkasumallee dargaggoo Amaaraa kan fannoo ofiin jedhu humna Amaaraa bakka duriitti ni deebisnaa kan jedhu humna kana sadeeni kallattiidhaan abbaan ummata keenya dha'aa jiru dhugaadhaa magaalaa Kamisee kan weeraranii turanii garuu ummanni keenya jalaa hin laafne baasanii jiranii haga kana bira darbee warra godinaallee
itti seenanii bakka isaan walgahiirra jiranitti dhukaasii itti banamee eegduun tokkollee akka madaa'e jechuudha. Amma kan himamaa jiru haalli jiru gaa ulfaataa ta'us uummanni qolachaa ooleera ofirraati. Saniif magaalaa Kamisee humnaan to'achuudhaaf itti seenanii turanii meeshaalee gurguddaa ammayyaa fayyadamaniiti. Garuu uummanni ofirraa qolatee jira. Wanti haga ammaatti magaalaa Kamisee Liyyuu Hayiliin Amaaraa to'ate jedhamu jira natti hin fakkaatu haga ammaatti. Okay. Information karaa Jilleetii fi karaa Jimmaatii fi Shawaroobiitii fi Cafaroobiitii kun akkamiin gabaasa meenuu nu dhaqqabe? Gabaasi ati humni hidhate kun wajjin haaloluu malee uummata keenya jarri beektaa bakka tokkotti warra abin deeggaru kana jira meeshaa qabanii jala deemanii warri kaan yoo qawweedhaan kaan mana gubanii yoo xiqqaate ati aanaa tokkorraa gandi 5 gandi 4 guutumaa guututti gubatee jira. Saniif manallee gubaa deemanii loonillee oofaa deemanii akkasumallee midhaan kuntaala kana har'a viidiyoo irratti agarte waan si ajaa'ibu kan uummanni manaa qabu gadi yaasanii ibiddaan gubanii jechuudha. Lafattillee dhangalaasanii jechuu qabeenya kuni Oromoo laamsheessuu qabeenyaan akkuma dura karoorfatan karaa kanaan dhufan jechuudha. Isaan Liyyuu Hayiliitii fi minishaa fannoo yoo qawweedhaan kaan immoo warri duubaan dhufu mana gubuu loon oofuu akkasumallee mana keessatti qabeenya jiru ibiddaan akkasanitti gubanii gaa uummanni keenya amma ganda gadhiisee aduu keessa jira. Saniif haalli jiru ulfaataadha baay'ee kan nama gaddisiisudha. Haala kanatti deemaa jira. Ati garuu godina humnaan cabsanii godina tana wanni bulchaallee bulchitoota aanaallee to'atanii cabsuudha. Hawwiin isaanii inni guddaan kan ture hin milkoofne garuu uummanni keenya uummata jabaadhaa dura dhaabbatee ofirraa falmataa jira. Ofirraa ficcisaa jira. Haga ammaatti bakka tokkollee to'atan kan jedhu soba garuu ati yoo gaabo uummanni qote bulaanii fi mootummaan naannoo tokko meeshaa ammayyaatii fi rasaasa gahaa qabu waliin gitu. Saniif uummanni haga ammaatti dhorkachaa jira jechuun waan gara fuulduraa hordofaa jira wajjumaan kan laallu ta'a. Mee uummatarraa gaafii wanta uummataadhaaf gaafii kan ta'aa jiru godinni addaa Walloo poolisii mataa ifii qabdi moo poolisii naannoo Amaaraatiin hojii raawwachiisti? Mee uummataadhaaf ifa godhime. Poolisiin ni jira. Ati poolisiin kan afaan Oromoo dubbatullee kan Qimaanti Agoo jedhamullee akka Amaaraatti naannichi maqaa isaaniitiin waan jiruuf humna kan qabu isaanii ajajoonni isaanii osoo poolisiin seeraa tokko jiru dhiyoo yoo kan yaadattu ta'e gaafa hospitaalatti ajjeessan poolisiin 4 waliin ajjeesamanii jechuudha. Saniif poolisiin Oromoo inuma jira garuu humna hin qabu waan akka godhuu hin danda'u. Gaafiin uummataa inni jalqabaa kan jedhamaa jiru Liyyuu Hayiliin nurraa haa ba'udha. Liyyuu Hayiliin fi uummanni keenya aduwwiidha. Liyyuu Hayiliin kun gaafa wayyaaneen turte uummata fixaa hin turre hidhaa hin turre. Ergaa paartiin Biltsiginnaa jedhamu kun dhufee gurbaan Asaaminoo Tsiggee jedhan sun hidhaadhaa bahee humna addaa Amaaraa jedhamu kana leenjisee meeshaa ammayyaa itti kennee nagaa Amaaraa qofa akka eegan naannoo sanitti kan taasisame sani asi jechuudha. Uummanni kan akkaan miidhamaa jiru san dura poolisiin naannoo sanii saboota hunda walqixaan ilaalaa ture haga beeynutti gaa amma naannoo kana godina jiru kana guutuu nu qofa osoo hin taane isa biraatis diiganii alaabaa akkuma dhiyoo walgahii irratti alaabaan Minilik kan naannoo kana seeraan ni ta'a jedhan san godina kanattillee dhaabanii afaan Oromoo kana balleessanii afaan hojii godina afaan Oromoo kana balleessanii mana barnoota afaan Oromoollee cufanii haala saniin cafallaqanii bushuu barbaadu jechuun nu illeen akka Amaara himannu godhanii jechuun sani hawwiin isaaniiti hin milkaa'u garuu milkaa jedhee yaada. Nagaree jira amma wanni isin lolaa jiru waraana malee poolisii
godinaatii miti jechuudha. Poolisii bulchaa godinaatiitti mi ajajamuu miti. Ha? Poolisii magaalaa kan isteeshina magaalaa keessa nagahee eegdu osoo hin taane kun akka koree bittinneessaa yookaan liyyuu haayilii kan lolaa jiru malee uummata poolisiin kan itti dabalame moo itti hin dabalamne kan godina. No, poolisiin kan itti hin dabalamne. Poolisiin godina keenya humna hin qabu qabaatullee uummatumaa yoo kan warri onnee qabu qolatu ta'e malee poolisiin akka godinaatti uummata inni lolaa jiru hin jiru. Kan lolaa jiru kan liyyuu haayilii Amaaraa yookaan humna addaa Amaaraa jedhamu kana jechuudha. Qindoominaan ta'ee milishaa isaaniitii fi fannoo kan jedhan kana wajjin sadii ta'aniiti kan dha'aa jiran. Haga waraanni Eertiraatu har'a itti dabalamee jira akka waraqaan eenyummaa isaa agarsiisutti. Okay. Poolisiin godinaa kun yoo harkanis qeerroo fi qarree wajjinis nama dhawaman jechuu isaanuu mataan isaaniitu milishaan gandaa kunitii fi humni addaan kuni poolisii qaama mootummaa kan cunduuraa kanallee ta'u walumaan dhawan jechuu. Maal siin jedheefaadha poolisiin maal humna qabdi poolisiin godina poolisiin bulchitoota to'achuudhaaf itti deemanii ofirraa qolatan jechuudha. Warra godina bushullee qabuudhaaf poolisiin maal bu'aa qabdi poolisiin miti. Warruma godina bushuu qabuudhaaf itti deemanii akka dhagaa jirrutti eegduun godina tokko bulchaa godinaa tokko madaa'ee jira kan jedhamaa jiru jechuudha. Okay, amma lolli eessaa fi eessatti deemu jira. Amma kallattiinaan dhaabbate moo akkami jirtan? Amma mee akkami maal mee uummata Oromootiif mee akkam dhaamsa mee maal qabda? Lolli eessaa fi eessa jirti? Amma lolli eessatti deemaa jira? Amma yeroo ammaan tanaatti moo dhaabbate moo jidduutti moo mootummaan makalaakaa fi federaalii jidduu seenee jira moo akkami mee dubbiin amma uummannis buqqaa jiraati? Warri irraa naannoon irraa buqqeeyoo jiilleedha moo jimmaateedha moo axaayyeedha moo eessamee adda nuu baasitii akka uummanni. Warri irraa buqqaa jiru qe'eerraa akkuma sin jechaa jiru lolli kan geggeessamaa jiru aanaalee afran irratti isaan kana keessa magaalaan Kamisee ishiin guddoon itti dabalamtee jirti. Haa ta'uutii kun akkuma jirutti ta'ee lolli hin dhaga'amu. Hin dhageessaa? Nan dhaga'ane. Hin dhageessaa? Dhaga'aan jire. Okay. Mee bakki uummanni itti buqqee xiyyeeffannaatti kennamee hatattamaan information nu kan warri buqqee karaa kam jira akkamit jira haalli isaan keessa jiranii baay'ee rakkisaadha jedhanii jiranii uummataadhaaf ifa godhii akka uummanni hatattamaa addunyaarraa uummata saniif dirmatu naannoo kamirraa buqqeensi baay'inaan kan jiru. Laala Munirgaa uummanni hordofaa jiran nu caalaadha. Amma uummanni haala ulfaataa keessa jira buqqa'ee aduu keessa jira. Uummanni manni jalaa gubatee jira qabeenyi jalaa oofamee jira. Haala ulfaataa keessa jira kuwaa walii himamu qabu adeemsa waraanaa keessatti kan beekamudha. Uummanni Oromoo waan isarraa eegamu bahachaa jira akka hin harkifanneef hatattamatti akka qaqqaban kan yaadachiisnudha. Lolli godina guutuurratti kan banamee jiru kan nagaa qabdu jirti yoo jenne aanaa baatee qofaadha jechuudha. Kanaan alatti wanni godina kaanii lolli irra banamee jira. Magaalaa Kamisee guddoo dabalatee guyyaa har'aa kanarratti kan oole galgala kanagaa dhaabbatee hin dhaabbanne odeeffannoo hin qabu. Saniif boru maaltu oola iftaan maaltu oola isa jedhuuf kuni gaafii guddaadha. Gaafiin uummata Amaaraa inni guddaan godina kana cabsuudha. Oromoon as jettu ka'uu qaba gara Oromiyaatti dabalamuu qabanidha. Haga kana galmaan gahatanitti lolli hin dhaabbata kan jedhu soba jechuudha. Saniif hawwiin isaanii inni guddaan akkuma siin jechaa jiru godina kana diiguu Oromoo achi buqqisuu Oromoo ajjeesuu haloo gara biraatti Oromiyaa keessatti ta'aa jiru nurratti bahachuu kana kan deemaa jiru uummanni kana ofirratti beekee ofirratti eegee lolachaa jira. Namni qote bulaan rasaasii jalaa dhumuu mala yookaan immoo miidhamuu mala laafachuu mala. Saniif haalli jiru ulfaataadha.
kana fakkaata walumaa galatti jechuudha. In dhagayamu? Okay, daawwattoota kiyyaa bahee jira ni deebi'aati. Mee adan baatee dhaabbattiin bilbila. Sagaleen ni jira na fakkaata amma wantaatu irraa murame. Mee okay, wantaatitu wanta ta'ee jiraa fi hojiidhaaf yaamanii na fakkaata. Asuma itti fufnaa waan baay'ee nama wanta jennaa Oromoon hundi bakka jirtanii madhaa fi guyyaa lama iyyitanii Networkiin na baase. rakkoon hin jiru itti fufii dhaabaqa networkiin asii xiqqasho rakkoo qaba. Dhaamsa gabaabsiitii networkiin rakkisaadhaati. Boruu itti deebina inshallah. Hayyee ani networkiin kiyya didaa jira. Saniif walumaa galatti dubbiin kana fakkaata. Garuu kan baay'ee nama gaddisiisu ummanni Oromoo haga ammaatti lola guyyaan 3 deemaa jiru kanaaf xiyyeeffannaa kennuu dhabuu isaa gama dinagdeetiin warri ala jiru hojii hojjechaa jira. Akkasumallee sagalee ta'aa jira. Dinagdeen illee bira dhaabbachaa jira. Garuu qeerroon Oromiyaa hanqina qabu. Baay'ee nama ajaa'iba jechuudha. Ummanni dhumaa jira. Meeshaa gurguddaan dhaamaa jira. Mootummaa tokkoo fi mootummaa tokko wal lolaa jira jetta malee namni qote bulaa fi mootummaa naannoo Amaaraa jechuun soba fakkaata jechuudha. Meeshaa gurguddaadhaan jechuun ummanni kan lolamaa jiru. Haala saniin ummanni kun osoo achi hin buqqa'in osoo hin dhumin qaqqabuun dirqamaa jechuudha. Yeroon isaa amma. Kanaan furmaata akka fidan jechuu barbaanna jechuudha. Galatoomii bakka networkiin rakkaa jiraati. Baruu walitti deebinee gabaasa guutuu qabadhuutii dhufi akkanumatti osoo hin taane gabaasa walitti sassaabii akkamitti ooltee biitii akkamitti jirtii gargaarsi akkamii gahaa jiraati adda qulqulleeffadhu akkasitti walitti deebinaa baay'ee galatoomii. Baruu walitti deebinaa qulqulleeffadhu. Hayyee fayyaa. Okay. Okay, daawwattoota kiyya information qulqulleeffannee walitti deebinaan inni sochirraa galla. Kanaaf yeroo hunda gabaasa galgala namni ijoollee walloo yoo jiraatte keessaan na dubbisa asirratti dhiyeessitanii uummataadhaaf ni gabaastanii peejiin keessan miidiyaan kun miidiyaa keessanii
miidiyaan kun miidiyaa kiyyaa miti, miidiyaa uummata Oromooti. Namni abbaan fedhe Muniir Abubakar, Muniir intarteemantiidhaan miseejii natiin ergina. Kuni peejiidha, peejii namni ilaalu. Feesbuuka tekstii Feesbuukaan ilaalu. Kanaaf hanqa dandeessanitti gaba keessaati Muniir Abubakar Ahmed ja'atii tekstii naa godha. Namni barbaadan kutaa godha tokkollee miidiyaan kun miidiyaa keessanii dhuftanii irratti haasa'uu dandeessanii baay'ee galatoomaa ulfaadha.